Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan akkam nagaa fayyaa keessan jirtanii baganaaf jiraatanii uummata Booranaa kana Rabbiin rooba roobee jira. Rabbii walitti haa dhaabu. Rammata gaariidha. Haala kanaan yoo tufe baay'ee nama gammachiisa. Maashaallah jennee jirra. Oromoo wal malee qabdu waan ta'eef wal cinaa dhaabbadhaa, wal gargaaraa, wal jajjabeessinaa. Inshaallah yoo Rabbi jedhee himaa miti. Rakkataa hunda rakkina keessaa Rabbiin akka baasu abdii qabna. Jajjabaadhaa, galatoomaa, ulfaadhaa, wal jajjabeessinaa. Inshaallah ta'ala gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabna. Naaf jiraadhaa, ulfaadhaa. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtanis bakka jiraatanii jajjabaadhaa. Du'aa hin dagatinaa. Tabaam shawwaruu laayik godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti yaadni keessanis nu jabeessa. Baay'ee nama gammachiisa. Haala kanaan yoo Rabbiin fufee bokkoo isaatti fufee roobeef inshaallah ta'ala keeriidha. Bokkaan kun akkatti fufee roobu ammallee jabeessinee du'aa kadhannaa fi kadhaan ilmi namaa kadhatu kuni nama miliyoona danuu kana keessaa Rabbiin hin qeebala. Kanaaf uummata Booranaatiif Rabbiin bokkaa roobee jira, bokkaa bareedaa roobee jira. Ammallee akkatti nuuf abdii qabna. Irra deebi'uudhaan akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenya maal fakkaata baganaaf jiraattanii keessumaa dhufu jira kana ramadaanaa kanallee itti qophaa'aa jirra. Mana keessa qophaa'uu wanta odoon taane Oromoo qopheessuudha. Akkasiin isiniin jaa baganaaf jiraattanii jiraadhaa. Ammallee waggaa dheeraanaaf jiraadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Tamaam shawwaruu laayik godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti kennaadhaa. Uummata Booranaa kana jajjabaadhaa, bira dhaabbadhaa. Ammallee bira dhaabbadhaa. Oromoon wal malee hin qabdu. Rooba bareedaa tokko roobeefii jira. Haala kanaan yeroo namni kufutee nama gammachiisa. Rabbi ramatasaa eenyuuf Rabbi ramatasaa hin qusatu. Rabbiin ramatasaa namuma hundaaf akka godhu abdii qabna. Baganaaf jiraattanii Jummaa Mubaarak illee jennee jirra. Jummaa Mubaarak jennee jirra baga keessanii jajjabaadhaa qeerroo koo qarree koo. Inshaallah yoo Rabbi jedhee uumaa miti du'aa hin dagatinaa. Irra deebi'uudhaan Jummaa Mubaarak jennee jirra. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Tamaam shawwaruu laayik godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti kennaa. Yaada yoo qabaattanis nuuf katabaan isiniin jaa. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Yaadni keessan gaariidha. YouTube keenyallee share godhaa, laayik godhaa. Koomentii hoddameessaa yoo koomentii, laayikii hoddameessaa yoo laayikii hoddameessitan nama danuu bira dhayitii haala akkasiitiin wal gargaarraa, wal cinaa dhaabbannaa. Inshaallah ta'ala yoo Rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti bakka guddaa keenya jennee yaannaa. Isa namni jee caalaa, kan Rabbiin jeetu caalaa, kan Waaqayyo jeetu caalaa. Eenyu nuuf haa jawwan isiniin jaa. Jajjabaadhaadhaa. Kadhattanii hin dhabinaadhaa. Harka wallaattanii hin dhabinaa. Waan yaaddan hunda Rabbiin karoora keessan yaada keessan galmaan akkasii ga'u abdii qabna. Jajjabaadhaa. Du'aa hin dagatinaa. Ulfaadhaa galatoomaa qeerroo koo qabsoon itti fufti. Qabsaan ni fufaa. Gadaan bilisummaatii. Jajjabaadhaan isiniin jaa. Naaf ulfaadhaadhaa. Hamma Rabbiin jee walitti nu deebisutti, hamma Rabbiin walitti nu aanneessutti nagaan naaf jiraadhaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.